gochuun mala namni har'arraa baga waan xiqqoo irratti bartanisin baga waan xiqqoo irratti bartanii borganaa xiyyiitiif shogguxii walitti fudhattanii ka deemtanuu ta'uun hin mala har'a garuu waan xiqqoo argitaniitu har'aan boodatti garuu otoo waan fedhete illee otoo waan fedhete addisuun obboleessa keetii waan fedhete abdiin obboleessa keetii karaa barbaadanaa dhufan isin walitti deemaati waliin haasaa malee lammata oduu namaa sin dhagayina waan fedhes haa ta'u nurrayyuu sintu walitti dhaana nurrayyuu sintu wal bira jira waan ta'eef adaraa waan isiniin jedhu waan fedhe waan kanaa olii addisuun godhaa jedha waan kanaa olii abdiin godhaa jedhani akka walitti hin dallanne gama kallattiin deemaati wal haasofsiisa walitti siqaasiniin jechuu barbaada. Eri tokko galatoomi yaadannoo kennitee fi abdii ustaaz Nuur Zamaan asirra jiranii jaraaf carraa kennina yeroo meeqarra deebinee dubbannetu jirri ta'aniiti. Ustaaz Nuur Zamaan nama keessummaa guddaa sheekha guddaa nu gidduu jiranii yoo ka jirtan taatan inshallah maayikii keessan banadhaati itti nuufa jazaakumullahu khairan. Obboleessa kiyya Addisuu Raggaasaa Ustaaz Farhaan garee shahadaa walumaa galatti hundumti keessaniyyuu Rabbiin gochaa jecha keessan isinirraa haa jaallatu waan guddaa hojjechaa jirtanii waan bareedaa hojjechaa jirtanii waan Rabbiillee namarraa jaallatuyyuu hojjechaa jirtanii jabaadhaa Rabbiin gargaarsa isiniif haa ta'u Rabbiin dhugaa arraba keessan irra isiniif haa kaa'u Rabbiin karaa ofii jaallatira Rabbiin isin haa dhaabu hamtuura Rabbi isin atiisu isiniin jechuu barbaada. Inni biraa immoo ajaa'ibaan social media kana baay'ee isin fayyadamoo ture ammuma irruma caafee si xiqqoo dhaga'e malee dhageenye si waan kaa'aa ture si garuu mootummaa isaa oggoo kana dhagaanii jedhanu oddoo shakkii nama keessan galiin oggoo xumuramuu isaa oggoo dhagaanu baay'ee namatti tola. Haqiiqaatti wanni guddaan wanni nuti walii dhaabnu ni guddaan Rabbiin nama jaallateef iyyuu amantii Islaamaa kenna. Amantii Islaamaa jechuun filannoo waan Rabbiin ofii isaatii jaallatee nama jaallatee jedheen illee jaallatudha. Nama jaallateef illee kennuudha. Kennaa oliiti jechuudha. Maallaqa Rabbiin abbaa barbaade ni kenna. Nama jaallatuufis nama hin jaallanneefis ni kenna. Garuu amantii Islaamaa nama jaallatu qofaaf kenna waan ta'eef meeshaan amantii Islaamaa immoo ittiin tiffatanu meeshaan amantii Islaamaa ittiin eeggatanu maallaqa miti barumsa jechuudha. Barumsa irratti xiyyeeffachuu nu barbaachisa. Akkasumattis tokkummaa kan keenya eeggachuu irratti nu barbaachisa. Ogguuwwan akkasii kun boris iftaanis waan akkasii kun yoo inni ka'ee jedhee odoo kallattiidhumaan walirraa odoo hin hubatiin afaan nama sanarraa odoo fagaachuun isin barbaachisu walitti qalbii cabuun isin barbaachisu waan kanarraa hafee jedhes immoo inshallah qaamaanis wal bira jirra waan ta'eef waliin mari'annaa wal bira dhaabbannaa wal gargaarraa homaanuu wajjinumaanuu jirraa abshiraa jabaadhaan isinumaan jechuu barbaada wanni guddaa wanni naasa jiru haasaa gurguddaa isin to'aasa'e boris isinuma taasaa waan kanarraa hafee jedheen immoo du'aa isin gochuudhaan yaada isinii kennuudhaan inshallah waan barbaachisuun isinii wajjiniin jirra warra qastee irra jiranus ta'e warra gartanii jala jiranus ta'e hunduma keessan yoo gochaaf jecha keessan Rabbi isinirraa jaallatu annumaaf walitti qabamtan jedhee hunduma keessan Rabbiin isin milkeessu duniyaatti akhiraatti Rabbi isin gammachiisu jechuu barbaada. Galatooma Ustaaz Farhaan. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Ustaaz Sayyaa jiraatan sagantaa kan gaggeessaa jiran isaan waan ta'eef sagantaa jaraa jalaa fudhadhe Ustaaz sagantaa keessan tartiibaan namootaa kennitan inshallah teessoo wanna itti natti fakkaata Ustaaz Sayyaa galatooma Ustaaz Nuur Zamaan waan asitti argamtanii yaada keessan nu kennitanii fi otoo nuun tuffatiin ijoollee osoo nuun hin jedhin nu gidduutti argamtanii rahmanni Rabbii mana keessatti isinii argamu rahmanni Rabbii isinirra saa jiraatu galatooma alfaadhaa isiniin jenna. مرحبا أستاذ نور الزمان والله إمام مسجد قدام قال في فيني كان تاني نانو تقول لي أدسو وجني أسمانو واني نتدعم ديوجرات إساني جم بيكو إتيوجرو أدسو بيكم سرتي برم سرتي نوجبي سادا أكولي قالت مو أبديس تأي أدسوس تأي أحموس تأي ورمتي إسلام ما تلوفي الرقوداني برم سرتي تكرتي قردا تنشني كسامة 2% برم سرتي تكرتي قردا lallaba yoo lallabuudhaaf gad baatan fakkeenyaa fi akkuma walii galaatti dubbaddaa jira afwan walaakin waan islaamummaa irraa gaafatuun maltan waan islaamummaa irraa hin baranne taanaan akkamitti deebistan akkam ta'uuf deemtan islaamummaa kanarraa jechuudha maanoo tuquudhaaf deemtan jechuudha kanaadhaaf
Inshallah barumsa irratti lallabuma dhiisa yoo mana banattan waa magaarii haasaa waa maatii waan hiriyyaa waliin dubbadhaati mana keessan cufadhaa deema. Maqaa rabbiitiin isin qaba waan ta'eef jechuudha. Maqaa rabbiitiin waan isin qabu lallabarraatii harka keessan qusadhaan isiniin jedha. Waan beekta yoo jiraate da'awaa viidiyoo waraaba gadhiisa. Mana banatanii kaafir walgalchanii waraabu an akkuma waliigalaatti ijoollee islaamummaatti dhufanii hin gorsu ustaadonni gurguddaallee diiniin keenyallee hin gorsu jechuudha wanta kana akkuma waliigalaatti jechuudha. Lammaffaa immoo dubbii kana anis kan hin dhagee guyyaa gaafa amoon kafaruuti addisuun natti bilbilee amoonii har'a galgala kafaruuf deemaa murtaddii ta'uuf deema jedhee naa bilbilee akkamitti barte jennaan akkana bilbileefiin ture waan islaamummaa waan hanqinaatti haasa'ee ofii kooyyuu nan deebi'a jedheennaan gammadeen illee jimaata dhufuun deebi'ee kafara naan jedhee galgala gaafa geenyu amooniin kafare gaafa sanan dhagee jechuudha dubbii kana. Ergasiiti abdiif illee bilbileen abdiif sultaan jechuudha dubbii umraa addisuu sana akkam gootan jennaan wallahi abdiin dubbii kanarraa qulqulluu ta'uusaa wallahu alam waan inni irraa baradhe xiqqooshe jechuudha addisuu kana umraa kana akkarsiisaa irra boodatti hambisaa irraa naan jedhan abdii naan jenne si sultaan boodatti hambisaa jirra gaarii miti sa'a kana dhufee jennaani wallahi akkana naan jedhan gaarii miti sa'a kana dhufee jennaani hin barbaannu imaanni sirriitti qalbii isaa keessa gadi dhaabbatee sa'ayiitu jira waa hedduu jira aduutu jira xawaafa jira hojiin umraa hedduudha namni imaana sadii keessaa hin qabne wanna kana nuffee ajriillee osoo irraan arganne birriin illee akkanatti baakkanee deebi'uu danda'a waan ta'eedhaaf dura imaana gadaa jabeeffatu dura barumsa irratti kurate haa godhu gaafa isaan jedhan akka viidiyoon kun sagaleen kun isaan bira geessee hubadhee amma isin galateeffachuudhaan barbaada asumaan abdii kiyya baga yeroo sana akkana gootanii hayyee asumaanuu namni biraa namni yaada qabu yoo jiraate nama biraatti tarree sagantaanis alhamdulillah rabbil alamin haala bareedaa ta'een xumuramee jira waan ta'eedhaaf. Ustaad Farhaan sagantaa namni abdii waan dubbattu yoo qabaatte abdii Muusaa dubbadhu abbaa manaa dura dubbanne hayyaa kallaa abdii ko waan dhaamtus waan dubbattus yoo jiraate. أي الله يحييكم بركة داول فات ربي سنا بركة جسو أني نمني ببيكان يوانا مدرو دبته دبي في تعان درو دبين دبته مي دبين دميرا هدونا تلا أني باقينا نمو يرو استاذوني في أكاس ملي ورينا أمري أنا رجل جدا وري أكا أديسو جبا كنا تجلن كسا يوجراتني وادو بچونا سدادا لagi rajut terus najera ani wanjur yok abat de gababatti ijolle kenya ijolle muslima ijolle kenya warra tiktok wajjin fayyadamnu arralee waan takka argaan ture adara ijolle kenya miiraan hin deemina waa yoo argitanis yoo waa dhageessanis miiraan hin deemina suutuma deema maaliif jennaani anilleen akkuma keessan ijoollummaan narra jira sanareda baasen dhugaan seenaa sanareda dheengadduman tiktok irra baasen isa akkuma keessan ijoolleedha dhiigni kiyyallee ho'aadha ariifadhu na godha garuu warra duraa kana ilaaleen obsaan illeen obsumaan deemna rabbiin obsaan nu adeemsisu nama faarsuus haa ta'u nama arrabsu ani waan kana yeroo hunda irra deebi'een dubbadha ani garuu waan kana irraa qulqulluudha jechuuf osoo hin taane yookaan immoo waan kana irratti ga'umsan qaba osoo hin taane anis wallaalaadha dadhabaadha ariifataadha hanqinan qaba haa ta'u garuu waa faarsuuf waa arrabsuu waa owwisuuf waa jala fiiguu kanarra haa gabaabbannu waanuma kamiyyuu sakan jennee haa laallu sinigale so waan takka arrallee argaan ture namni kamuu yoo gara islaamummaatti dhufes yoo islaamummaa keessaa deemes itti nariifatina itti jarjarina jala sin fiigina itti sin fiigina itti fiigdanis arrabsuuf itti nariifatina dhufes jettaniis immoo jala fiiguudhaaf nariifatina nama kamuu suutumaan bifa obsa qabu tasgabbii qabuun haa laallu